Itoophiyaan balbala biyyoota ollaa rukutaa galaanatti na baasaa jechaa jirti. Kun akkamiin ta'e? Gizeun xabqoo dogoggora boombii yeroo isaa eeggatee dhoowwatu hojjetame tasuma akkas ta'uun qabu ture. Yeroo dheeraaf gaaffiin kun mootummaan ka'ee hin beeku. Inumaa lagatama ture. Ministeera muummee Abiy Ahmaditu waan kana jijjiire. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutii jedhan. Jechi isaanii kun biyyoota gaanfa Afrikaa birrachiise. Kunis ta'uu karaa nagaan gaafachuun dhiifnu jetti Itoophiyaan. Itoophiyaan garuu galaana diimaatti dhiyeenyaan osoo jirtu akkamiin ulaa galaanaa dhabde? Amma maaliif ulaa argachuuf muddamte? Itoophiyaan biyya uummata hedduu qabdu. Ammoo ulaa galaanatti ishee baasuu hin qabdu. Kun akkamiin ta'e? Galmee seenaa yoo ilaalle ulaan galaanaa Itoophiyaaf haaraan turre. Waggootaaf buufata doonii Asabii fi Matsawwaan fayyadamaa turte. Haa ta'u malee bara 1993 ulaa galaanaa ofii dhabde. Kunis Eertiraan lola waggoota 30 booda Itoophiyaa irraa walabummaa waan gonfatteef. Dhuguma hanga waraanni biraan bara 1998 biyyoota lamaan gidduu dhalatutti buufatawwan doonii kana karaa garaa garaan itti dhimma ba'aa turte. Walabummaan Eertiraa Itoophiyaa galaana diimaa irra fageesse. Dhimma kanarratti kanneen gaaffii dhiyeessan jiru. Itoophiyaan akkamittiin ba'aa galaana argachuu dandeessi? Eertiraan maal fudhatti? Eertiraan kam kennitee kan fudhatti? Wanti ishuun akkasii hin turre. Waliigalteen akkasii hin turre. Waliigalteen ture namoota lama gidduudha. Namoota dura gorillaa faayitarii liid godhaa turan Mallasii fi Isaayyaas gidduudha malee. Waliigalteen biyyoota sana lamaan gidduu jiru gara dhaabbattummaatti hin jijjiiramne. Waraanni daangaa biyyoota lamaan gidduu ture Eertiraan waan hunda ija shakkiin akka laaltu godheera. Kanaaf gaaffii Itoophiyaan Eertiraan gammachuun qabdu. Itoophiyaan ammoo gaaffii kanatti cichiteetti. Dhimmi cuqaalamee ture akkamiin ajandaa gaafa Afrikaa ta'e. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin guddaa ka'aa jiru gaaffii ulaa galaanaati. Garuu dur akkanan turre. Dhimmi ulaa yeroo dheeraaf ni safeeffama ture. Akkuma duraan jenne dhimmi kun keessumaa bara bulchiinsa Dawaawayii lagatame. Ta'us paartileen siyaasaa mormitu hayyooleen akkasumas artistoonni gaafataa barreessaa weellisaas turan. Ministeerri muummee Abiy gaaffii isaanii kana guddisanii dubbatan. Waa'ee ulaa galaanaa ifatti dubbachuu qabna nuuf malaa jedhan. Kun battaluma gaanfa Afrikaa waliin ga'e. Jibuutii, Somaaliyaa, Eertiraa kan yaaddoo hin manneen jiru. Waliigalteen bulchiinsa Somaalilaand waliin taasifame immoo ittuu Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu muddama uume. Osoo waraanni ka'uu mala jedhamee sodaatamu waggaa tokkoon booda jaarsummaa Turkiitiin araaraman. Ta'us Itoophiyaan faana galaana dha'uu hin dhiifne. Qeeqxoonni ammoo ministeerri muummee Abiy yaada hawaasaa jijjiiruuf dhimma ulaa galaanaa ajandaa godhuutiin jedhu. Maaltu muddamse? Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu isheetti gaabbii keessa jirti. Bara 2018 yeroo Eertiraa waliin waggoota 20 booda araara buustu wanti yaadame tokko buufata Asab ni fayyadamteedha. Haa ta'u malee waliigalteen kun karaa tafe. Eertiraan yeroo waraana Tigraay mootummaa Itoophiyaa gargaartus waliigalteen nagaa mallattaa'e garuu isheen gammachiifne. Itoophiyaan ulaa galaana diimaatti na baasu fedha jechuun ammoo hariiroo itti hammeesse. Gaaffiin Itoophiyaa dhimma dinagdee qofa miti jedhu xiinxaltoonni. Yeroo ammaa buufanni dooniin tokkittiin Itoophiyaan itti fayyadamtu Jibuutiidha. Daldalli Itoophiyaa dhibbantaa 95 ta'u achiin seena. Maallaqa guddaas itti baafti. Ministeerri muummee Abiy lakkoofsi uummataa fi dinagdeen biyyattii guddataa waan jiruuf Jibuutii qofa irratti hirkachuu hin feene. Isa qofa miti. Jibuutiin humnoota alaamaan dheeffatan to'achuu dhabuu malti jetti Itoophiyaan. Itoophiyaan Jibuutiin ala Keeniyaa fi kaan waliinis waliigaltee qabdi. Garuu waan feete waan argatte hin fakkaatu. Walabummaa Eertiraan dura Itoophiyaan Matsawwaa fi Asabitti humna galaanaa cimaa ijaarrattee turte. Waliigaltee Eertiraa booda humna galaanaa ishee deebistee ijaaruus eegalte. Buufata Somaalilaand kan barbaadde humna galaanaafis ture. Kanaaf falli maali? Jibuutiinis ta'e Somaaliyaan Itoophiyaaf buufata doonii kennuuf fedhii qabu. Garuu hanga yoonaa galaana hin arganne. Ta'us Turkii fi biyyoonni lixaa hedduun maandhee waraanaa achi keessatti ijaarrataniiru. Itoophiyaan kaaniif kennitanii maaliif na dhowwattan yaada jedhu qabdi. Eertiraa fi Masriinis Itoophiyaan galaana diimaatti akka baatu hin barbaadan jedhu xiinxaltoonni. Ajajaan waraana Itoophiyaa dhimma yerooti malee Itoophiyaan galaana diimaatti ba'uu ishee nafuu jedhanii dubbataniiru. Asab Somaalilaand immoo kaamu.